maali fi inni wanni yaadan kutee maali beeytanii tokkoffaa riqicha jaalalaa riqicha jechuun ani shakka innummaa walaloo sabooyi baasaa fi Ashama harkafune jirtu ummata qashtu baga jiraatan har'a video addaati nu didachaan videoon kun immoo akkatti namatti tolu video action reaction ajaa'iba tokko sa'a kanatti reaction yookaan wanni nu qabannee video jaalala qabatee videoon kun ka duraan maaltu adda godhe Neganga video kanatti isin dabarsinu jenna akkasuma warroonni chaanalii adnaan top chaanalii kiyyaaf kun sirbi kun sirba eenyuti jettee yaadde sirba eenyuti mee as jala barreessa sirba eenyuti jettanii yaaddan Wilisa jaalatamaa kabaja shukri jamaa wow maal jedhay sansanii miti an kana garba mee sirba kana maal nas tasnayta warra saayee Dubai janaa jenu Suudii taayee Dubai janaa jenu Dubai taayee Suudii janaa jenu warra kara online ti wal janaa jenu gaani baga sirbiku waay agarre sayo nattoleera duga aswan kara sirbati hinda barsina inna namati zola ni fu baro fo ti do siyadana rafin bulu ayadake birriba ke sanagal galcha Irriba keessa nagangalcha awwaa'inki toluu rifeensi dhaabasii way ayyaada keessa nagashamee uffata akka das nama jedhu amisi la sirbicha iskaanii sirbicha kan garu itu mukatee nasalqallan garuu wanni beekuu qabda immoo sirba kana irratti sirba irratti waa hojjetame seenaa irratti waan seenaa irra hojjetame fakkaata anallee waan akkasii na fakkaata nama kuma 54 ilaale sa'aatii 6 keessatti jechuudha ilaalle yeroo akka sirbi bareedaadha mata duree isaa maal jedhaa ammuma jedha Inna sirbi garuu ansanii miti beektaa mucaan illee baay'ee istaayilii qaba isiin illee istaayilii qabdi qaama ishee sheeppiin isii wanni martuu ka sitaatee gabannoo eeggatu sirba immoo garuu anjichoota isaa kan kennu tolaa inna ammallee asumaan kara sirbichatti akkan faana turtan isin gaafanna Asitto ideetiin sirbicha kana irratti godhamee ta'a. Inni asumaan ta'a isin asumaan ta'etti baaxaa nama tolu. Ulfaata jaalalli halaala. Halkanii fi guyyaa ana daawwallaani. Halkanii fi guyyaa ana daawwallaala. Ammuma. Nuyi no wanno godhee jira sirbicha akka das nama jedhamu nama mara beeka. Naaf kootu yeroo sammee ooyiti jaalalli akka dammaa ammuma yoo sammee ooyiti jaalalli akka dammaa. Kan ishee labannaati. Bareedumsa ishee si argu irriba keessa nagaan galcha yaa jaalalli. Anna akkasinitti tole ammoo abdiin qabna uummata qaytuu. Yaadaan kuteedha namni. Inni immoo yaadaan kutee. Maaliif inni wanni yaadaan kutee maali beektanii? Tokkoffaa riqicha jaalalaa riqicha jechuun waan jaalala tokko utubaa yookaan immoo daandii tokko riqicha godhanii utubaa riqicha jaalalaa tokko Yaadaan. riqicha irra laalina inni riqicha jaalala waan ta'eef inni
jaalala jechuun isaaf jaalala kan yookaan bahaara jechuun hin kun nan deeman hin baa. nama afuufami wayii jaalalaan uummata ijoollee Oromoo wal dhiyeessee ture. Akkas naa Gaadan ta'ee galaana Dakar sirbi keessa jechuudha. Ani shakka innummaa walaloo sabooyi baasaa fi asitti maal sitti tolisi? Si arguun qalbiin koo boqatti ya jaalallee. Ati mucatti jaartii teessii koo biyya biraa jirtu fa'a ergif? Jaalallee kanaa bakka jirtu. Masih dagang kut naaf kutu ammuma yoo sabni ooti jaalalli akka damma maasitti mimee ma yaada ku ibsime yaadan kuteera dhugaa waan hin jedhe dubbadhuun qabu sirbicha kana dhugaa das nama jedha bareedaadha garuu utuu abbaan sirbichaa shukriin fa'aa sirbi kun ammoo sirba kamiinatti wal fakkaata sirba inni muka keessa deemaa sirbu san kawanno yeroo tokko ifne yaani kee hoggayyuu yaadan sifaana badaa angootaan isa seenaa natti taate si dhabuun garaan jaalatee gowwaa hin fayyisu soo Allah wala men illee beekan jaalladha walitti dhiyaata akka silmaan Oromoo akka sirba kana itti bohaartan ammoo abdiin qabnaa agarraa faganuma araashinee hojjenne turre jechuun maaliif waan sirbi kun dasnu ittillee qophooynee miti dhageeffadha warreen dhageeffatanillee haga dhumaa dhageeffadha dhugaa sirba jechuun jechoonni hedduu dansaadha warroota jaalalanii jaalala nama jaalalan beena jaalala keessatti uuma jedhee yaada akka kiyyatti jechuun bakka hedduu dhageeffadhe annaa akka isinitti tolummaa abdiin qabaa akkasuma yuutuubii keenya dachuu sabskiraayib akka nu gootaniif abdiin qabaa Adnaan Top riqisha jaalatu akka subscribe nu gootanii abdii isin qabna waan isin dhagam comment alatti barreessaa sirba isaallee Vision Entertainment achira dhaqaalaa sirbu sun hin beekama Oromoon ilmaan Oromoo ta'ee ka YouTube isa wallaaleen jiru jedhee yaadu akkasuma bakka isinitti tolee akka isinitti tolee abdiin qabna nagaa keessanaa tura nagaan tura hora bula dagaagaa isin jaalannaa YouTube keenya subscribe gochuun